يا الله يا الله بقيت سنجي جتشا قرين أتسنما أيانا كان سببي فتشوران مقالا جنبي مسجد أنوار كيست نموتا أركك الليجي أيانا كان أكو نمك أبيست أكسان مدني ولنيف مقالا نكمتيرا باني رفني أمتا كان دقروف أمتا ستأرقمو كان دقروف أستأرقمانيرو duraan dursee bagaa ayyaana idaal faxir kan bara kanaa rabbii nagaan isin ga'ee kuma isaan dubbatan garee atis namaa jedhamna magaalota oromiyaa keessa deemuudhaan namoota harka qalleeyyii rakkina garaagaraa keessa jiran deemnee gargaarraa guyyaa har'aa immoo deeggarsa muraasa isinii qabannee jirra deeggarsa kanas nuni namoota biyya alaaf biyya keessa jiran waldaa wiirtuu wallaggaa goonuu deeggarsa kana akka isinii goonuuf maallaqa kan erge kan jedhaman jiru ijoollee wallaggaa amantaa garaagaraa keessa kan jiran walitti dhufanii namoota harka qalleeyyii gargaaru isaantu deeggarsa kana isinii godhee isaaniif immoo du'aayii akka isin gootan isin gaafannaa ija gaariitiin isin haa ilaalu fayyaa isin haa kennu hamaa isin haa baraaru hamtuun isin hin argin warra kana yaadee irratti qindeessee akka hojjetamu taasises dirjitii isaanii dirjitii barakaa rabbi haa godhu isaaniinis haa jiraachisu waan gaarii itti kana caalutti itti deeman rabbi isaan haa taasisu waan guddaa isaanii haa kennu horii guddaa ittiin biyya gargaaran rabbi isaanitti haa kennu. alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalaam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa sallim wa barik alayhi جزا خيري ربي هدي بسوف جزا خيري ربي هدي بسوف أكا غاريت ربي هجراتي بسم الله الرحمن الرحيم وجين تاني وار ربي برات اللي فوق سماك أبو ربي هتايس ربي برات اللي فوق سماك أبو ربي هتايس ركتها غرغاروني غرغار ربي أرغتا غرغار ربي أرغتا إذا برا غرغار أبو بارك عيد الفطر كناني حاجة ثاني ربي هبا عمرة ثاني ربي هديرس عمرة ثاني ربي هديرس رزقي ثاني دنيا رت ربي هبلس يا الله يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ingurgurtu nagaa keessanii kam jirtu nagaadha meeqa isinii kenninu Bahuri shantama kenna bahuri shantama afurii shantama hunduma isaa dhibba afurii nuu kennaa nuun barattootadha nuni garee atis namaa jedhamna namoota rakkina garaagaraa keessa jiranii deemnee gargaarra yooma wanti ni dhoqqee arginu waan akkasifaa mana maraggiifaa jenna kanam gaafii immoo kanuma fa'aa jedha ijoollee kanaan guddistu yeno ijoollee meeqa qabdu ijoollee ja'an qaba daddan fuudhee mana dhaabee qeema keessa waan adda addaa tajaajila wanti ni dhamale waan kun garuu isinitti ulfaatu maali gaara akkini caalaa ulfaataa deemsa sa'aatii meeqa deemtanii fiddan amma kan sa'aatiin ja'a ta'edhamni naannama afurii akka jechuudha sa'aatii lama deemtan jechuudha deemeera warree bokkaa kana gaafa gurgurtan maaltiin gootu maali egaa qursii ijoollee dhaabinee buna ijoollee dhaabinee shaboo kana fannee ganaa
kana gurgurtanii ijoollee keessaniif nyaata bittu. Gaafa waa argadhu salbaanyuu afaanii bibbitaaf Ijoollee keessaniif. ijoolleen koo gargaa babbakkee manni namaaf haa jiru warqaan Ijoolleen keessan. gaafa waa argadhu sirrii madaaku waanuma akka boqqolloo kana baabitee daasisee fuudhee fi galaa jechuudha. Birrii meeqas ni kennin? Haali gaan kanan jedhu. Keessan nutti maashi. Dhugaa waaqayyo bara. Waan isin ganna kana aaratti galfattanis ni kennu barbaanna. Daandii irratti gaafa isin arginu abbaa cimaa kana abbaa jabaa kana gargaaruu qabna jennee isin dubbisa. Maallaqa kana qabadhaa. Kuni birrii 20,000. Kana kan ergee nama maqaan isaa akka dhaamuu hin barbaannetu biyya Turkii irraa maallaqa kana ergee jechuudha. Isaaniin akkasiin nu eebbistan barbaanna. Waaqayyo isin eebbisu. Isaaniinis waaqayyo eebbisu. Iddoo isaan jiranitti fayyaa laatuu fi isiniinis fayyaa isiniif laatu. Akkasuma nama deemee nama gargaaru isinaa godhu gooftaa Yesuus immoo fayyaa ta'a jiraadha. Guddaa ta'a ammayyuu. Kan ammoo waan argattaniin gurguradhaa iddoo gaarii kaadhaa maallaqicha. أني الكورة تني كسلمسل سكشاتا سكيني دلاشي مسل Gurgurtuu qoraan. Bokkaa keessa tuu deemaa jirtanii isin argine. No marree maal goona ree buddeen hojjo waan jallannu hin qabnu. Maal goona ree hojjo. Ani diggaadhaan bakka. Diggaa dhuftu miilamu. Maqaan keessan eenyudha? Lami. Kanuma hojjettanii jiraattu? Kanuma hojjetan. Ijoollee meeqa qabu? Ijoollee torban guddisee kanuma baadde. Kanuma gurgurtanii moo? Bokkaa kana keessa garuu isinitti ulfaatu? Maal goona ree? Rakkinni immoo isa caalaa ulfaate yoo teenya soo wanti dhufu hin jiru. Qansiraa hojii humnaa dandeenye jedhu qansiraa isa ijoolleen hojjetanis. Isan danda'u amma tokko immoo kana galagalchadheenii gorooroo makoo gad deebisuu dhaqa. Awwaan tokkoon qabu gaa kanumaan baadhe karaa kana callisaa mana oolaa dhugaa rabbi ijoollee torba gaa kanumaan guddise gaa waggaan isaa immoo dheerateera. Qoraan baattanii ma ijoollee torba guddistanii? Inni na fuudhes waan qabu anis waan qabu akkana argaa kuna. Daanqoo baalleen kaatuyyuu hin qabnu kanumadha innis immoo yoo danda'e isa qoleetti baatan muka isa baata. Gaafa danda'u. Isa iyyuu baatee kufaa laata jedhee na yaada ana iyyuu wayyaa laata jedhee onnee walitti baata waan ta'eef isa iyyuu yaaddoodha gargara. Achi fiduu isas. No. 150 argattanii ammas hin maal ittiin godhattu 150. Maal fiddi isheen bunni si'ana mi'aa ishee ishinii tokko naa bitee waxii naan bitu. Wantoota ji'atti illee daasadha minaan illee argee boqqolloo xaafii lama. Bulla boqqolloo cabseedhaan bullaan. An kana har'a borii kun narraan bu'u garuu wayyaan kun. Shaarbii mataa isaa iyyuu ani waan ittiin bitadhu qabu yeroo nagdu wagaa wayii faana waan ittiin naqoyyuu qabu. Amma xilaa waan ittiin bitattan dhabdanii sin. Maalan qabaata. Isa gorooroo koo gad deebisu yookuun oduu hin baadhee ittiin jiraadha. Xilaa isinii binnoo amma nun? Waaqayyo sina gargaaruma deemaa lootuu naa bittan nan jibbaan. Akkasii namni nama amma saafaaniin namni naan jedhu yoo manaa godheedhaan. Nuni garii atis namaa jedhamna. Namootuma humna hin qabne deemnee gargaarra wanta dandeenyuun bokkaa kana keessa gaafa isin qoraan baattanii deemtanii baay'ee nutti dhaga'amennaan isin dhaabsisne isin dubbisne. Jiraadha naa jiraadha. Maallaqa xinnoo isin kennuu barbaanne kana qabadhaa. Sina gargaaru malee. Kuni birrii 10,000dha kun. Kana kan ergee fayyistuu gaarummaa kan jedhamtu obboleettiin tokko jirti. Yeroo hundumaa namoota rakkatan kan gargaartu namoota akkas rakkina keessa jiran gargaaraa jettee maallaqa isheen ergitedha. Nun immoo isin biraan geenye. Isheedhaan akkasiin nu eebbistan barbaanne. Waaqayyoo gooftaanii buddeen keessa na guddisuu seenaa ergitee buddeen ishee guddisuu isinin naa jiraadha ijoollee koo. Naa jiraadha ammallee. Isin gargaaru na gargaartanii ammallee eebbifama. Buddeen keessa na guddisu. Guddadha. Maatiin keessa na guddatu. Guyyaama muraasa qorra keessaa yoo haara galfattanii yoo waa tokkodha jennee. Har'aayyuu anaaf guddaadha. Har'aayyuu anaaf guddaadha yaa ijoollee. Tolee ishee kana gurgureen nan deebi'aa ture miniire guyyooti sadii nan oola. Bokkaama kana keessa dhadhee? Maaliif hin taa'are? Maal abdachuun taa'are waan tokkoon qabu maaliifidha? Keenya amma ijoolleen kana horee kana baachuu jechaan iyyuu
Ani iyyuu cimtuudhaan ofiin jechaa jira. Nama kudhan dhibbi tokko yoo naaf guddaadha yaa ijoollee ko. Isin gargaaru ammallee.